Haay barattoota akkam jirtan nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya har'a gireettiin yuunit 3 wajjin ilaalachaadha keemistirii important inorganic compound isa jedhu ilaalla. Compoundiiwwan bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Compoundiiwwan kana inorgaanikii fi inni biraa immoo orgaanikii isa jennuunitti qoodnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Kanaaf yuunitii kana jalatti kan nuti ilaallu inorganic compound isa jedhu ilaalla jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana share godhuudhaan akkasuma immoo namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan immoo chaanala kana subscribe godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti yoo deemnu. The term inorganic compound refers to all compounds that do not contain carbon except simpler compounds of the carbon like carbon dioxide, carbonate and carbides. Inorganic compound inni jennuun maa inni compoundii ta'ee inni kun kan maal of keessaa hin qabnedha, kan kaarbanii of keessaa hin qabnedha jechaadha. Kaarbanii kan of keessaa hin qabne inorganic jennaan jechaadha. Garuu immoo inni kun exception qaba jechaadha. Exception kun maal isinitti fakkaate? Simpler compound tu jira. Simpler compound fakkeenyaaf kan akka carbon dioxide akkasuma carbonatii fi carbide isaan jennuun kunniin maa inni inorganic compound dha jechaadha. Garuu carbon of keessaa qaban isaan kunniin kanneen alatti kan jiran hundi isaaniitu maa inni hundi isaaniitu inorganic dha jechaadha. Inorganic compounds are compounds consisting of mineral constituents of the earth or generally found in non-living things. Inorganic compound inni jennuun kun maa inni kan mineral constituent of earth ta'e yookiin ammoo mineral garaagaraa akkasuma ammoo non-living irraa warra argannudha jechaadha isaan kunniin. Inni biraa ammoo maa inni organic compound dha. Organic compound ammoo maa inni living things irraa. Garuu inni inorganic compound inni jennuun kun ammoo non-living compound irraa isaan argannudha jechaadha. Compounds found in living things are generally organic compound akkuma misniin jedhee isaan living things keessatti warra argaman. Living things keessatti warra argaman maa inni organic compound dha jechaadha. Warri non-living keessatti argaman ammoo inorganic compound dha jechaadha. Isa kana ammoo unit 6 keessatti ni ilaalla. The majority of metal compounds are inorganic compound dha jechaadha. Majority warri metal ta'an hedduun isaanii maa inni harki caalaan inorganic compound warra ta'anidha jechaadha. Inorganic compounds are mostly found in nature as silicates, oxides, carbonates, sulfides, sulfates, chlorides and nitrates. Inorganic compound warri jennuun kun ammoo foormiin isaan ittiin argaman foormii akka silikeetiitti argamuu danda'anii akkasuma immoo akka oksaayidiitti argamuu danda'anii akka kaarbooneetii salfaayidii fi isaan kanneenitti argamuu danda'anii jechaadha. Inorganic compounds are generally classified into 4 groups namely oxides, acids, bases and salts. Inorganic compound kan ammoo bakka meeqatti qooduu dandeenya? Bakka 4tti qoodnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Isaan kunniin oksayidii warri jennuun ni jirani, asiidii warri jennuun ni jirani, akkasuma immoo beezii fi saltii jennee bakka 4tti qooduudhaan ilaallaa jechaadha. We are familiar with the utility and the importance of oxides, acids, bases and salts in our daily life. For example, we know that the carbon dioxide gas in carbon dioxide fire extinguisher is an oxide jedha. Inni kun oxide, acidii, beezii, saltii warri jennuun kunniin daily life keessatti jireenya guyyaa keenya keessatti isaan kunniin importansii guddaa warra qabanidha jechaadha. Fakkeenyaaf carbon dioxide inni jennuun kun maal keessatti ilaaluu dandeenya? Carbon dioxide fire extinguisher inni kun maal seetan ibidda dhaamsuu keessatti fakkeenyaaf ibiddi wayii mana wayiitti yoo kan qabatu ta'e yookiin ammoo bakka wayiitti balaan ibiddaa yoo tasa kan ka'u taate maal fayyadamuudhaan dhaamsuu dandeenya? Carbon dioxide fire extinguisher isa jennuun kana yookiin ammoo ibidda isa dhaamsu kana fayyadamnee maal godhuu dandeenya?
dhaamsuu dandeenya jechaadha ibidda san. Kanaafuu kaarboon daayoksaayidiin yuuziin isaa fakkeenyaaf jireenya guyyaa guyyaa keessatti akkuma jennee jirru kanaafuu inni kun egzaampilii tokko jechaadha. The sour taste of vinegar is due to acetic acid. Vinegar inni jennuun kun afaan oromootiin dhangaggaa na fakkaate qomxaaxxees jennuun san yeroo baay'ee ataakiltii garaagaraa yeroo fayyadamtan mana nyaataa deemtanii isa kana isiniif kennanii jechaadha. Vinegar isa jennuun kana yookiin ammoo asheettoo isa jedhamu kana nuuf kennanii. Kanaafuu inni kun sababa maaliitiif kan inni soorii ta'uu danda'e yookiin ammoo dhandhamni isaa kan inni dhangaggaa ta'uu danda'e sababa maaliitiif aseetik asiidii waan of keessaa qabuuf jechaadha. Aseetik asiidiin foormii kanaan barreeffama. Sodium hydroxide is a base. In sodium hydroxide jedhamu kun hundi keessanuu isa kana ni beektan jedhee yaada. Is a base used in the preparation of soaps. Isa kana maal keessatti fayyadamna? Sooppiiwwan garaagaraa, saamunaawwan garaagaraa prepare godhuu keessatti qopheessuudhaaf maal fayyadamna? Sodium hydroxide kana fayyadamna jechaadha. Kanaafuu inni kun beeziidha. Faayidaa isaa saamuna hangamta akka itti fayyadamaa jirru hundi keessanuu ni beektan jechaadha. Kanaafuu inni kun faayidaa guddaa nuuf kenna jechaadha. And the sodium chloride inni jennuun kun ammoo is common salt which is useful as a food ingredient. Inni sodium chloride jennuun kun ammoo karaa biraatiin maal jennee waamna? Common salt jennee waamna jechaadha. Inni kun maaliif fayyadamna? Nyaata qopheessuudhaaf kan itti fayyadamnu kana jechaadha. Inni kun saltiidha. Soogidda isa jennuun kana jechaadha. Kanaafuu isa kana maaliif fayyadamna? Nyaata qopheessuudhaaf jechaadha. Inni itti aanu immoo kan nuti ilaallu hundi isaaniitu inorgaanic compound bakka meeqatti qoodnee jira? Bakka afuritti qoodnee jirra jechaadha. Oxide, acid, base fi salti jennee bakka afuritti qoodnee jirra. Kanaafuu inni jalqabaa kan nuti ilaallu oxide ilaalla jechaadha. Oxidein maal akka ta'e wajjumaan haa ilaallu. Oxygen reacts directly with almost all elements except the noble gases and the inactive metals like gold, platinum, palladium. Inni oxygenin most reactive elementidha. Maaliifi inni kun elementiiwwan jiran hunda wajjin maal godha? React godha jechaadha. Garuu inni kunis exception qaba. Exception isaa noble gaasii wajjin maal ta'uu hin danda'u? React ta'uu hin danda'u jechaadha. Directly react godhuu hin danda'u, wal nyaatuu hin danda'u jechaadha. Noble gas isaan jennuun kunniin warra maaliiti? Guruppii meeqaffaadha? Isaan kunniin warra guruppii 80 jennuun jechaadha. Noble gas jennuun kunniin warra maaliiti? Guruppii 8ffaadha. And inactive metaalii fi akkasuma noble gaasii wajjin wal nyaatuu hin danda'u. Kan hafe almost all elementii wajjin inni kun react godha jechaadha. Kanaafuu inactive warri jennuun kun ammoo warra active hin ta'in wal nyaatinsi keessatti yookiin ammoo reaction keessatti warra maal hin ta'in warra wal nyaatinsi keessatti warra active hin ta'iniin inactive jennee waamna jechaadha. Isaan kunniin kan akka goldii, platinumii fi palladiumii wajjinis inni kun oxygeniin kun maal ta'uu hin danda'u? Directly react godhuu hin danda'u jechaadha. Kanarraa kan hafe garuu noble gaasiin akkasuma exceptionidha. Elementiiwwan jiran hunda wajjin maal godha? React godha jechaadha. Isaan kanneen alatti. Such compounds of oxygen are called oxides jennee waamna jechaadha. Kan akkamiin compoundiiwwan haala kanaan uumaman kan jechaan oxygen plus elementii wajjin yeroo wal nyaatu reaction nuti argannu sun maal jedhama? Isaan kanneen lama walitti daballee oxygen plus element goone reaction nuti argannu yookiin ammoo compound nuti argannu sun maal jedhama? Oxide jennee waamna jechaadha. Oxides are binary compounds containing oxygen in the any other element, metal, non-metal, and or metalloid. Note that binary compounds are those consisting of only two elements. Jedha. Inni oxide inni jennuun kunniin binary compound dha. Binary compound kan jennuun ammoo warra maal of keessaa qabanidha? Elementii lama qofa of keessaa qabanidha jechaadha. Kana jechaan oxygenii fi elementii biraati. Inni tokko oxygenii dirqama jiraatuu qaba. Inni ta'an ammoo elementii biraa of keessaa qaba. Kanaafuu elementii lamaan irraa warra uumaman kanneen maal jennaan? Compound akkanaa kannaan binary compound jennee waamna jechaadha.
Kanaaf oxygen plus element. Elementiin kun ammoo meetaalii ta'uu danda'a, nan meetaalii ta'uu danda'a yookiin ammoo meetaaloid ta'uu danda'a jechaadha. Meetaaliin jennuun sibiila, nan meetaaliin ammoo sibilaalessa jennuunidha. Meetaaloid inni jennuun kun ammoo gariin sibiilota warra jennuun sanidha jechaadha. Kanneen sadan keessaa elementii tokkoo fi akkasuma oksijiin ammoo dirqama jiraatu qaba waan ta'eef oksijiinii fi elementii biraa wajjin react goonee hin argannu kun maal jedhama? Binary compound jennee waamna jechaadha. Kanaaf oxide nuuf kenna jechaadha. Wanti nuti argannu dhuma irratti maayini oxide dha jechaadha. Example magnesium oxide isa kana jechaadha. Aluminum oxide, carbon dioxide and sulfur dioxide and carbon monoxide are examples of oxide dha jechaadha. Isaan kunniin akkuma argitan hundi isaaniitu maayini oxide dha. Maaliif elementii tokkoo fi oksijiinii waan of keessaa qabaniif jechaadha. Fakkeenyaaf maagneesiyeemiin as ni jira, akkasuma oksijiiniin ni jira jechaadha. Kanaafuu elementii meeqarraa uumame? Elementii lamarraa jechaadha. Inni biraa immoo aluminiyam oksaayidiin jennuunis aluminiyamii fi maal of keessaa qaba? Oksijiinii of keessaa qaba jechaadha. Isa kana yeroo lakkooyitan shan gootanii akka lakkooyin. Maaliif elementii lama qofa jenne inni kun ammoo shan of keessaa qaba kan jenne. Aluminiyam 2 oksijiin 3 jedha. Inni kun aluminiyamiin lamas ta'u garuu inni gosuma tokko elementiin as keessa jiru elementiin lama qofaa jechaadha. Hanga barbaade haa baay'atu. Fakkeenyaaf oksijiinii as sadii garuu gosa isaa maali? Oksijiinii maa jechaadha. Haa baay'atus garuu kan as keessa argannu oksijiinii qofa waan ta'eef kanaafuu as keessa kan jiran aluminiyamii fi maayini oksijiinii jechaadha. Fakkeenyaaf aluminiyamiin jiraate akkasuma oksijiiniin jiraate elementii biraa fakkeenyaaf salfariin soo jiraate inni kun ammoo oksaayidiin ta'u jechaadha. Maaliif elementii sadii aluminiyamiin jira, oksijiiniin jira akkasuma salfariin jira. Kanaafuu bifa kanaan garuu elementiin akkanaan jira fakkeenyumaaf isin kenne malee. Kanaaf bifa kanaan maal goona? Kan as keessa jiran lakkooyne elementiin sun gosa lama qofa yoo kan ta'u taate gosa lama ta'ee garuu fakkeenyaaf soodiyem kilooraayid inni kun amma elementii lama qofa soodiyemii fi kilooriinii qofa keessa qabaachaa garuu oksiidii ta'uu hin danda'amu hin danda'u jennee yoo kan ilaallu taate ta'uu hin danda'u maaliif inni kun oksijiinii as keessa hin jiru kan nuti jennee oksiidii kan ta'u oksijiinii fi elementii biraa ta'uu qaba. Oksijiiniin dirqama jiraatu qaba jechaadha. Kanaafuu oksijiinii as keessa waan hin jirreef amma inni kun maaliin ta'u? Oksiidiin ta'u jechaadha. Exercise 3.2 classify the following compounds as oxides or not oxides jedha. Isa kana oksiidiidha moo oksiidii miti jettanii maal gootanii adda baasaa jedha. Kanaafuu inni A irratti arginu kun maal jedha? Sodium oxide. Inni kun oksiidiidha moo oksiidii miti? Oksiidiidha moo oksiidii miti? Isa jedhuuf maal jennee jirra? Tokkoffaa oksijiiniin jiraatu qaba akkasuma immoo elementiin biraa jiraatu qaba jechaadha. Oksijiinii fi elementii wahiirraa yoo kan uumamu ta'e inni kun maal jennaani? Oksiidii jennaani. Akkasumas maal ta'uu qaba? Elementiin lama qofa ta'uu qaba. Elementiin lama ol yoo kan ta'u taate oksiidiin ta'u jechaadha. Kanaafuu isa kanaan maal jennaani? Amma inni kun naayitiroojiiniin jira akkasuma oksijiiniin jira jechaadha. Kanaafuu inni kun oksiidiidha jechaadha. Elementoota lama qofarraa uumame naayitiroojiinii fi oksijiinii qofarraa uumame jechaadha. Kanaafuu inni kun oksiidiidha. Biir inni jiru inni kun maal jedha? Naayitiroojiin daayoksaayiid inni jennuun kun ammoo naayitiroojiin oksaayidiin kun ammoo inni kunis oksiidiidha. Maaliif oksijiinii fi naayitiroojiinii qofa jechaadha. Gosa lama qofarraa elementii gosa lama qofarraa waan uumameef inni kunis oksiid jennee waamna jechaadha. Inni siirra jiru kun garuu oksiidii ta'uu hin danda'u. Maaliif tokkoffaa oksijiinii maal oksiidoonni maal jennee jirra? Binary compound jennee jirra. Garuu inni kun binary compound miti. Maaliif tertiary compound dha jechaadha. Sadii waan of keessaa qabuuf soodiyemiin ni jira akkasuma kaarbanii fi oksijiinii irraa kanaafuu sadii waan ta'eef inni kun oksijiinii of keessaa qabaatus binary compound waan hin ta'iniif kanaafuu maal hin ta'u? Oksiidii ta'uu hin danda'u jechaadha. Inni D irratti arginu kun ammoo maayini oksiidiidha. Maaliif hanga barbaade isaa baay'atu fakkeenyaaf sitti oksijiinii akkuma argitan 10 garuu ammoo gosa tokko qofa jechaan oksijiinii maa jechaadha. Hundi isaaniitu 10 haa ta'anii malee oksijiinii maa kanaafuu kan nuti jenne gosa lamarraa jenne elementoota lama ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu inni kun 4 asitti ammoo 10 garuu ammoo maayini lamaan isaaniitu
hanga barbaadanis haa baay'atanii baay'ina isaanii osoo hin ta'in kan nuti ilaallu gosa isaaniiti. Kanaafuu elementii lama waan ta'aniif kanaafuu inni kun maa inni oksaayidiidha jechaadha. Inni irra jiru ammoo oksaayidii miti. Maaliif inni kun elementii gosa sadii irraa waan uumameef kanaafuu oksaayidii hin ta'u jechaadha. Inni F irra jiru kun oksaayidiidha. Isa kana irra deddeebi'ee isinitti jira. Kanaafuu inni kunis oksaayidiidha jechaadha. Inni G irra jiru kun oksaayidiin hin ta'u maaliif gosa sadii irraa waan uumameefi inni H irra jiru kun maa inni oksaayidiidha jechaadha. Gosa lama qofa irraa waan uumameef inni kunis maa inni oksaayidiidha. Haayidroojinii fi oksijiinii qofa irraa jechaadha. Kanaafuu watariin maa inni wanni asirraa hubachuu qabdan watariin oksaayidiidha moo oksaayidii miti jedhamtanii yoo gaafatamtan maal jechuu qabdanii oksayidii jettanii deebisuu qabdanii jechaadha. Maaliif haayidroojinii fi oksijiinii qofa waan ta'eef. Inni J irra jiru kun ammoo maa inni oksayidii hin ta'u jechaadha. Maaliif gosa sadii waan ta'eef. Kanaafuu bifa kanaan hojjechuu dandeettan jechaadha. Exercise 3.2 deebiin isaa isa kana fakkaata jechaadha. Inni biraa immoo kan nuti ilaalaa jirru maa inni oksaayidoota ilaalaa jirra jechaadha. Oksaayidoota yeroo ilaallu kanatti jalqaba maal ilaalle inorgaanic compound ilaallee jirra. Inorgaanic compound bakka afuritti qoodnee ilaalle oksayid, asiid, beezii fi maal jennee salti jennee bakka afuritti qoodnee jechaadha. Amma immoo oksayidii kan nuti ilaalaa jirru. Oksayidii kan ammoo based on their property isaanii irratti amala isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaan oksayidii kan ammoo bakka meeqatti qoodna bakka shanitti qoodnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Acidic oxide, basic oxide, neutral oxide, amphoteric oxide fi peroxide jennee haala kanaan classify godhuu dandeenya jechaadha. Maal isa oxide jennuun kana. Inni jalqabaa kan nuti ilaallu acidic oxide jedha. Acidic oxide inni jennuun maal akka ta'e haa ilaallu. Acidic oxide inni jennuun kun are oxides formed by the chemical combination of oxygen with non-metal. Inni kun maa inni oksijiiniin non-metalii wajjin yeroo react godhu maal jennaani isa kanaan acidic oxide jennaani jechaadha. Acidic oxide jennaan maaliif fakkeenyaaf acidic oxide inni jennuun kun non-metalii wajjin jenna jedhu. Fakkeenyaaf as keessaa carbon dioxide yoo fudhanne carbon dioxide jedhu kana yoo fudhanne inni kun non-metaliidha. Inni itti aanu ammoo oksijiinidha jechaadha. Kanaafuu oksijiiniin non-metalii wajjin yeroo react godhu kan nuti argannudha waan ta'eef kanaafuu inni kun maa inni acidic oxide jennee waamna jechaadha. These oxides are also called acid anhydride. Acidic oxide kana maal jennee waamuu dandeenya? Acid anhydride jennee waamuu dandeenya jechaadha. Maaliif since they form acidic solutions when reacted or dissolved in water. Sababni isaa maaliif acidic solution waan nuuf kennaniif jechaadha. Solutionii amala acidummaa qabu waan nuuf kennaniif yeroo maal ta'an yeroo watarii keessatti dissolve ta'an yookiin ammoo bishaan wajjin yeroo wal nyaatan acidic solution yookiin ammoo amala acidummaa solutionii qabu waan nuuf kennaniif maal jennee waamuu dandeenya? Acid anhydride jennee waamna jechaadha. Acid anhydride means acid without water. Isa kana seeraan qabatu qabda. Acid anhydride inni jennuun kun maa inni acid without water jechaadha. Acidii bishaan of keessaa hin qabaanne. Kana jechaan amma inni acid anhydride inni jennuun kun bishaan wajjin yeroo wal nyaatu amala acidummaa nuuf kennaa jenna. Garuu amma inni kun acid anhydride yeroo jennu kana acid without water jechaadha. Bishaan isa wajjin dabalamin waan ta'eef kanaafuu inni kun haala kanaan isa kana qabatu qabdan. Yeroo baay'ee fatanaa irratti qormaata irratti deddeebitee dhufte jechaadha. Isheen tun acid anhydride, basic anhydride jechaan maa inni jedhu kun definition isaanii waan dhufuuf kanaafuu isa kana acid anhydride yeroo jennu acid without water jechuu ta'uu beekuu qabdan jechaadha. Generally speaking acidic oxides are non-metal oxides. Acidic oxide inni jennuun kun maal non-metal oxide dha jechaadha. Maaliif oksijiiniin non-metalii wajjin yeroo wal nyaatu jennee waan jirruuf jechaadha. Example carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide isaan jennuun kunniin maa inni example acid anhydride yookiin ammoo acidic oxide jechaadha. However, it is very important to note that all non-metal oxides are not necessarily acidic oxides. Garuu maa inni non-metaliin hundi isaaniitu acidic
oxide non metal oxide hundi isaaniitu acidic oxide jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif exception waan qabuuf inni kunis yeroo baay'ee chemistry keessatti wanni isin qabatu qabdan maasitan keessattuu qormaata irratti yeroo baay'ee akkuma argitan amma hanga amma baranne kana keessatti exception hedduu ilaallee jirra. Exceptioniiwwan hedduu ilaallee jirra jechaadha. Kanaafuu exceptioniiwwan kanneen qabatu qabdan. Maaliif barsiisonni keessan maaliyoon isaan isiniif baasan baay'inaan barataan seeraan hubatee moo hin hubanne isa jedhu isaan beekuudhaaf maal godhanii jalqaba irratti ni barsiisanii san booda immoo barataan hubatee moo hin hubanne isa jedhu ilaaluudhaaf ammoo maal godhanii exceptioniiwwan kanneen jechaadha qormaata irratti kan baay'inaan baasan filannoo keessa isin shawwatuudhaaf isin dogongorsiisuudhaaf maal godhanii isa kana keessa fidan. Kanaafuu yeroo san isin maal gootan gadi buutanii waan hin xiinxalineef acidic oxide ni jennuun non metalii fi oxygenii qofa waan of keessaa qabuuf kanaafuu inni kun maayini acidic oxide jedhanii murteessan. Garuu inni kun exception of keessaa qabaachaa. Exceptioniiwwan kanneen haa ilaalume fakkeenyaaf. For example, carbon monoxide and dinitrogen monoxide are non-metal oxides, but they are neutral oxides. Which we will discuss second party taanu keessatti yookiin ammoo unit party kanarratti gara xumuraatti ni ilaalla. Neutral isa jennuun kana isaan kun akkuma argitan amma kaarbanii fi oksijiniidha. Isa kan nuuf guutee jira jechaadha. Oxygen with non-metal is jedhu. Maaliif oksijiniin jira akkasuma kaarbaniin non-metalidha. Garuu ammoo inni kun neutralidha nu jechaa jira. Neutral oxide isa jennuun ni ilaalla. Akkasuma ammoo dinitrogen yoo ilaaltan inni kun non-metalii fi oksijiniin dissolve ta'anii jiran yookiin ammoo react ta'anii jiran. Yeroo isaan react ta'an kana kan uumame kun maayini acidic oxide sun ta'in neutralidha jecha neutralidha. Kanaafuu haala kanaan exceptioniiwwan kanneen qabatuu qabdan jechaadha. Exceptioniiwwan kunniin baay'ee isin dogongorsiisan qormaata irratti kanaafuu isaan kanneen qabatuu qabdan jechaadha. There are acidic oxides that do not react directly with water. Acidic oxide kallattimaan watarii wajjin waliin nyaanni jiran jechaadha. The acids of such oxides are formed by other metals. Kanaafuu isa kana acidic oxide ta'ee garuu ammoo watarii wajjin yoo kan hin nyaanne taate directly yoo kan waliin nyaanne taate meetadii biraa fayyadamnee jechaadha. Isa kana kan wal nyaachisu. For example, isa kana yoo ilaallu is not soluble in water. Watarii keessatti soluble miti jechaadha. Kana jechaan directly watarii wajjin wal nyaatuu hin danda'u jechaadha. But it neutralizes basic oxides, thus it is acidic. Garuu inni kun maal godhuu danda'a? Basic oxide neutralize godhuu danda'a. Basic oxide warri jennu ni ilaalla isa kanas. Paartiiwwan itti aanan keessatti beezikis ni ilaalla jechaadha. Kanaafuu beeziin amma amala akkamii qaba? Amala isaa keessaa biitariidha. Dhandhamni isaa hadhaawaadha jechaadha. Amala hadhaawaa qaba. Kanaafuu isa san maal godha inni kun yeroo itti daballu neutralize godha jechaadha. Neutralize godha jechaan dhandhama san balleessuudhaan dhandhama kan qabaanne godha jechaadha. Kanaafuu haala kanaan thus it is acidic. Kanaafuu inni kun acidicidha. Maaliif amala acidicii waan mul'isee jiruuf jechaadha. Acidiin beezii wajjin yoo walitti dabalu maal nuuf kenna? Neutralize isa ta'e nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu neutralii waan godhuuf kanaafuu amala isaa mul'isee waan jiruuf inni kun maal ta'a jechaadha? Acidicidha jechaadha. Fakkeenyaaf tin oxide plus sodium oxide maal nuuf kenna? Isa kan nuuf kenna jechaadha. Sodium silicate isa jennuun kana nuuf kenna jechaadha. Dhiifamni kun tin oxide osoo hin ta'in silicon oxideedha. Silicon oxide plus sodium oxide yoo dabalu maal nuuf kenna? Sodium silicate nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu inni kun basic oxideedha. Basic oxide maal akka ta'e paartii itti aanu keessatti ilaalla. Basic oxide jennuun oksijiniin meetaalii wajjin yoo react godheedha jechaadha. Inni kun sodiyeemiin meetaaliidha. Kanaafuu inni kun basic oxide. Inni kun ammoo non meetaalii fi oksijinii waan ta'aniif kanaafuu inni kun maayini acidic oxide jennee waamna jechaadha. Kanaafuu kan asitti nuti argannu kun neutralidha jechaadha. The acid of silicon oxide is prepared by
acids of silicon oxide in jennu isa kana jechaadha. Is prepared by the reaction of hydrogen chloride with isa kana wajjin wal nyaachisuudhaan sodium silicon oxide isa kana wajjin wal nyaachisuudhaan maal nuuf kenna isa kana argachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf kanneen lamaan wal nyaachisuudhaan maal arganne kanaa fi kan arganne jechaadha. Sodium chloride dhuma irratti arganne jirra. Kanaafuu isa kana argatuudhaaf karaa biraatiin akkuma jenne karaa biraatiin wal nyaachisuudhaan bifa kana argachuu dandeenya jechaadha. Chemical properties of acidic oxide. Acidic oxide warri jennuun kun chemical property isaanii maal fakkaata? Inni jalqaba acidic oxides, acid anhydrides dissolve in water to form acidic solution or acid. Acidic oxide jennuun kun waterii wajjin yeroo wal nyaatan maal nuuf kennani? Acidic oxide, acidic solution yookiin ammoo acidii nuuf kennani jechaadha. Akkuma jalqaba irratti jenne inni kun maal jenne jirti jalqaba irratti acidic oxide jennuun kun yookiin ammoo acid anhydride jennuun kun acid without water jenne jirti. Kanaafuu water yeroo itti dabalu garuu acidii nuuf kenna jechaadha. Acid anhydride plus water maal nuuf kenna? Acidii nuuf kenna. Kanaafuu isaan lamaan kun maal inni example isaati jechaadha. Kanaafuu carbonic acid fi sulfurous acid isaan jennuun lamaan kunniin lamaan elementiiwwan kun compoundiiwwan lamaan kunniin carbon dioxide waterii wajjin wal nyaachuudhaan carbonic acid nuu kennaa jechaadha. Sulfur dioxide waterii wajjin wal nyaachuudhaan maal nuuf kenna? Sulfurous acid nuuf kennaa jechaadha. Isaan lamaan kunniin maal nama acid nuuf kennanii jiran jechaadha. Kanaafuu acidiidha. Example acidiidha jechaadha. Carbonic acid fi sulfuric acid isaan jennuun kunniin. Kanaafuu bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Acidic oxides react with basic or metal to form salt. Acidic oxide kun ammoo basic wajjin yookiin ammoo metalii wajjin metallic oxide wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kenna? Saltii nuuf kenna jechaadha. Fakkeenyaaf carbon dioxide fi sulfur trioxide yoo ilaallu basic oxide wajjin isaan kunniin basic oxideidha. Maaliif metalii waan nuuf keessaa qabaniif jechaadha. Kanneen lamaan sodium carbonate fi calcium sulfate nuuf kennan jechaadha. Kanaafuu maal nuuf kenna? Isaan kun ammoo saltiidha. Saltiidha jechaadha lamaan kunniin. Kanaafuu haala kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Propertiin sadaffaan ammoo acidic oxides react with bases to form salt in the water. Acidic oxide ammoo base wajjin wal nyaatu. Kan jalqaba acidic oxide basic oxide yookiin ammoo metallic oxide wajjin yoo wal nyaatudha. Inni kun ammoo base wajjin yoo wal nyaatu. Basic oxide sun ta'in base wajjin wal nyaatu maal nuuf kenna? Saltii fi waterii nuuf kenna jechaadha. Saltii fi waterii nuuf kenna. Reaction kanaan ammoo maal jennee waamna? Neutralization reaction jennaan jechaadha. Maaliif saltii waan nuuf kennaniif saltiin ammoo neutralidha. Kanaafuu neutralization reaction jennee waamna jechaadha. Kanaafuu acidic oxide example lamaan kan fudhannee ilaaluu dandeenya. Isaan lamaan kun sodium hydroxide fi lithium hydroxide isaan jennuun kun baseidha. Kanaafuu wanti nuti dhuma irratti arganu maayini saltii fi waterii asitti saltii fi waterii arganna jechaadha. Inni itti aanu ammoo basic oxideidha. Basic oxide. Basic oxides are oxides that are composed of metals in the oxygen. Metals in the oxygen. Acidic oxide yoo isiniif galee inni kun baay'ee salphaadha. Isa kan hubatuudhaaf wantootuma muraasa qofa jechaadha kan nuti jijjiirru. Maayini jalqaba irratti non metal in the oxygen jenne. Maaliif acidic oxideidhaaf? Isa kanaaf ammoo metal plus oxygen dha jechaadha. Most metals form acidic oxide exhibit basic properties and dissolve in water to give alkaline solutions. Meetaliiwwan hedduun oxide wajjin yookiin ammoo oxygen wajjin most metals form oxides. Meetaliiwwan hedduun maal form nuuf godhan? Oxide form nuuf godhan jechaadha. Which exhibit inni kun garuu kan nuti arganu kun yookiin ammoo basic oxide kun maalidha jechaadha? Amala akkamii qabaata? Amala base qabaata jechaadha. Amala base qabaata. And dissolve in water to give alkaline solution. Waterii wajjin yeroo dissolve goonu garuu yeroo wal nyaachifnu alkaline solution nuuf kenna jechaadha. Yookiin ammoo basic solution jechaadha inni kun alkaline inni jennuun kun. But all metal oxides are not necessarily basic oxides. Inni kunis akkuma argitan exception qaba jechaadha. Hundi meetaliin hundi yookiin ammoo metal oxidein hundi maal nuuf hin kennani? Basic oxide nuuf hin kennan. For example isa kana yoo ilaalle
akkasuma immoo zinc oxide yoo ilaalle are amphoteric oxide. Amphoteric oxide jennuun kanas itti aanu keessatti ni ilaalla. Kanaafuu akkuma argitan exceptionii qabaachaa inni kun amma fakkeenyaaf meetaalii fi oksijiinii irraa kunis meetaalii fi oksijiinii irraa garuu maa inni basic oxide osoo hin ta'in amphoteric oxide dha jechaadha. Amphoteric oxide jennuun kun amala lamaaniitu kan agarsiisan kana jechaan amala basis amala acids kan agarsiisaniin amphoteric oxide jennaani. Kanaafuu isa kana isa paartii itti aanu keessatti yookiin ammoo C jalatti ni ilaalla jechaadha. That dissolve in water oxides of metal that dissolve in water and react with it to form basic or alkaline solution are called basic anhydride. Jenne waamna jechaadha. Metallic oxide metals that dissolve in water. Metalii dissolve ta'an yookiin ammoo water keessatti dissolve ta'uudhaan maal nuuf kennan form basic or alkaline solution. Maal jennee waamna isaan kannaan basic anhydride jennee waamna jechaadha. Isaan kun kana jechaan basic oxide waterii wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kennan basic solution yookiin ammoo alkaline solution nuuf kennanii maal jennee waamna basic anhydride jennee waamna jechuudha. Yookiin ammoo base without water jechaadha kun karaa biraatiin. There are metallic oxides which have basic properties but are insoluble in water. Garuu inni kunis maa inni metallic oxidein amala maalii qaban? Amala basicii qaban garuu ammoo kan bishaan keessatti insoluble ta'antu jira jechaadha. This oxides react with acid to give salt in the water. Kanaafuu isa kana ammoo maal goona saltii fi watarii akka nuuf kennuuf maal wajjin wal nyaachifna asidii wajjin wal nyaachifna jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf inni kun maal hin ta'u watarii wajjin insoluble hin ta'u jechaadha. Kanaafuu maal goona asidii kana hydrogen chloride jennuun kana wajjin wal nyaachisuudhaan iron chloride fi watarii arganna jechaadha. Inni kun ammoo inni saltiidha inni kun watariidha jechaadha. The oxides of active metals group 1 warra jiran jechaadha. Isaan kun active metalidha jechaadha. Oxide nuuf kennanii oxideota warra nuuf kennan keessaa isaan kunniin warra active ta'an. And the heavier members of group 2A warra jennuun gruupii tokkoffaa fi gruupii lammaffaa jedha. Dissolve in water in the readily form bases. Isaan kunniin watarii wajjin dissolve ta'uudhaan maal nuuf kennanii base warra nuuf kennanidha jechuudha. The term base is used to describe both soluble and insoluble basic oxides. Kanaafuu base inni jennuun kun lamaanuu ta'uu danda'a jechuudha. Soluble warra ta'an warra bishaan keessatti bulbulamanii fi insoluble warra ta'an warra bishaan keessatti hin bulbulamnes of keessatti qabata jechuudha. Some examples of basic oxides are basic oxide example isaanii isaan kanniin jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin qabatuu qabdan jechuudha. Inni biraa asitti wanti isin qabatuu qabdan maa inni exceptionii kanneen qabatu qabdan exceptionii kanneen qabatu qabdan jechaadha. Exceptioniiwwan kunniin baay'ee miti kanaafuu isaan kanneen qabatu qabdanii jechaadha. Chemical properties of basic oxides. Chemical property basic oxide ilaalla. Basic oxides dissolve in water to form alkaline solution. Basic oxide kunniin watarii wajjin maal godhanii wal nyaatuudhaan alkaline solution nuuf kennan jechaadha. As they dissolve, they react with water to form the corresponding metal hydroxide. Kanaafuu metal hydroxide nuuf kenna. Metal hydroxide inni jennuun kun ammoo maa inni baseidha jechaadha. Hydroxide inni jennuun kun OH jechaadha. OH groupiidha. OH groupii kanaan hydroxide jennee waamna jechaadha. Kanaafuu basic oxide plus water maa nuuf kennanii base yookiin ammoo alkaalii jennaan jechaadha. Baseewwan alkaalii jennee waamuu dandeenya. Examples lithium oxide plus water. Inni kun amma maa inni lithium oxide kun lithium oxide maa inni basic oxide dha jechaadha. Watarii wajjin wal nyaatuudhaan lithium hydroxide nuuf kenna. Kanaafuu inni kun ammoo maa inni base dha jechaadha. Akkasuma calcium oxide plus water. Inni kun calcium oxide maa inni basic oxide dha. Watariin watariidha. Kanaafuu kan argatu qabnu maa inni base argatu qabna jechaadha. Kanaafuu inni kun calcium hydroxide inni jennuun kun base yookiin ammoo alkaaliidha jechaadha. Inni itti aanu ammoo amalli isaa propertiin basic oxide keessaa inni lammaffaan basic oxides react with acidic oxides to form salt. Basic oxide kun react with acidic oxides. Acidic oxide wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kenna
saltii nuuf kenna jechaadha. Saltii nuuf kenna. Inni kun maal nuuf kenne? Beezii nuuf kenne. Watarii wajjin wal nyaatuudhaan. Asitti ammoo maal nuuf kenna? Saltii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu baariyeem oksaayiid pilaas salfar tiraayoksaayiid maal nuuf kenna? Baariyeem salfeetii nuuf kenna jechaadha. Akkasumas soodiyeem oksaayiid pilaas kaarboon daayoksaayidiinis maal nuuf kenna? Soodiyeem kaarbooneetii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin lamaanumaa inni saltiidha jechaadha. Inni sadaffaan basic oxides react with acids to form a salt and water. Basic oxide ammoo asidii wajjin kanneen lamaan hubadhaa seeraan. Inni kun basic oxide maal wajjin? Acidic oxide wajjin. Maal nuuf kenna? Saltii qofa nuuf kenna jechaadha. Inni kun ammoo basic oxide dha. Maal wajjin? Asidii wajjin wal nyaatuudhaan saltii fi watarii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu asidii qofa wajjin yoo wal nyaate watarii dabalatu qaba. Maaliif inni kun maal of keessaa qaba? Asidiin fakkeenyaaf haayidroojin kilooraayidii yoo fudhanne haayidroojin kilooraayidii yoo fudhanne inni kun amma haayidroojin of keessaa qaba. Inni kun ammoo oksijiin of keessaa qaba. Kanaafuu oksijiinii fi haayidroojiniin walirratti maal nuuf kennanii? Watarii nuuf kennanii jechaadha. Isaan kunniin ammoo yoo argitan haayidroojin of keessaa hin qabu. Watarii argatuu hin dandeenyu jechaadha. Maaliif watariin haayidroojin 2 oxide waan ta'eef kanaafuu haayidroojinii yoo hin jiraanne watariin uumamu jechaadha. Kanaafuu bifa salphaa ta'een qabatuu dandeettan jechaadha yoo keessi rakkisu ta'e qabatuun. Kanaafuu beezik oksaayidiin asiidii wajjin wal nyaatuudhaan salt pilaas watarii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu inni kun kaalshiyem oksaayiid pilaas haayidroojin kilooraayidii yoo fudhanne kaalshiyem kilooraayidii fi watariidha. Kanaafuu inni kun amma saltiidha, inni kun watariidha jechaadha. Inni kunis akkasuma jechaadha. Some common indicators in the color they develop in acidic and basic solutions. Amma maal ilaalla? Indikeetaroota ilaallaa jechaadha. Indikeetaroota fi akkasuma kalarii isaan mul'isan. Acidic oxide fi basic oxide solution kun acidic and basic solution kunniin kan isaan mul'isan ilaallaa jechaadha. Indikeetaroota haa ilaallu. Universal indicator inni jennu ni jira. Universal indicator color in aqueous solutions of acidic oxide. Inni kun acidic oxide keessatti, inni kun ammoo basic oxide keessatti amala akkamii agarsiisa? Universal indicator in jechaadha. Yellow to orange in weakly acidic. Yellow yookiin ammoo orange mul'isaa jechaadha. Inni kun acidic oxide kun maal keessatti? Weakly acidic yoo kan ta'u taate kalarii inni mul'isu yellow orange kana mul'isaa jechaadha. Red yoo mul'isa ammoo strongly acidic ta'uu isaa mul'isa jechaadha. Strongly acidic ta'uu isaa mul'isa. Kanaafuu yellow orange yookiin ammoo red yoo ta'e isaan kun nammaa inni acidic ta'uu isaa mul'isa jechaadha. Inni kun maal seetan? Solutionii wayinii jira jennu as keessa solutionii ni jira. Solutioniin kun acidicidha moo basicidha isa jedhu hin beeknu jennu. Isa kana yoo hin beekne ta'e akkamitti acidic ta'uu isaati yookiin ammoo basic ta'uu isaa haala kamiin beeyna isa jedhu. Inni kun indikeetaroonni kunniin kan nutti mul'isan jechaadha. Universal indikeetarii kan amma finnee isa kanatti yookaan dabalu taate kalariin isa kanaan ni jijjiirama. Garamitti? Yellow to orange. Yellow to orange kana yoo ta'e inni kun weakly acidicidha jechaadha. Asidiidha garuu ammoo weak ta'uu isaati. Yoo reedii ta'e ammoo diimatti gara diimatti yoo jijjiirame strong acidicidha jechaadha. Inni biraa ammoo basicii keessattuu maal mul'isa? Blue yoo mul'ise weak basidha. Purple yoo mul'ise garuu strongidha jechaadha. Strong basicidha. Isa kana haala kamiin qabattan seetan? Isa kana ni qabattanii isa kana ammoo basicidhaaf baay'ee salphaadha. Universal indicator kana beekuudhaaf haala kamiin qabattanii? Blue inni jedhu biirraa ka'a. Kanaafuu base jettanii qabatu dandeettanii jechaadha. Inni kun purple inni jedhu kun P'dha. P tana maal gootanii gara gadiitti deebisan haala kana. Isa kana gara gadiitti yoo deebisne B ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kunis base jettanii haala saniin qabatu qabdan. Baay'ee yoo isin beekuu qabdan yeroo baay'ee yeroo qo'attan teeknikii garaagaraa fayyadamuu qabdan. Teeknikiiwwan garaagaraa fayyadamuu qabdan jechaadha. Fakkeenyaaf amma teeknikiin amma isinitti hime kun universal indicator yoo gaafatamtan taate blue yookiin ammoo purple jedhamnaan base ta'uu isaa ni beektanii jechaadha. Base ta'uu ni beektanii. Kanaafuu kan hafe ammoo qabatuun isin rakkisu jechaadha. Asidii ta'uu dhabuu isaa yoo kanneen hin ta'in kalariiwwan kanneen kan jiran kanneen ni yaadatanii kalariiwwan kunniin ammoo maaliif akka ta'e ni yaadatanii jechaadha. Kanaafuu yeroo baay'ee teeknikiiwwan garaagaraa maal godhuu qabdanii
soidhanii viidiyoon hedduutu jira teeknikiiwwan ittiin qabattan. Barataan hedduun wanni wal caaluun teeknikii garaagaraa fayyadamuu isaati malee namoonni hedduun amma hubannaan isaanii wal fakkaataadha yoo ilaaltan kilaasii keessatti seeraan hojjetanii wanta barsiisaan gaafate hunda hojjetuu ni danda'an. Garuu ammoo fatanaa irratti yookiin ammoo qormaata irratti yeroo dhufan qormaanni isaanii seeraan hin hojjetan. Qormaata seeraan hojjetuu hin danda'an. Sababni isaa maa inni wanti isaan dogongora yoo jiraate teeknikiiwwan fayyadamuu dhabuudha. Teeknikiiwwan yeroo fayyadamtan wanta wayii bifa salphaadhaan yaadachuu dandeettan jechaadha. Sanii wal caalan yeroo baay'ee barattoonni. Kanaafuu teeknikiiwwan kanneen eessaa argachuu dandeettan? Viidiyoowwan garaagaraa haala kanaan fakkeenyaaf viidiyoowwan garaagaraa yeroo ilaaltan wanta adda ta'e kanneen jechaan wanta teekisbuukii irra hin jirre kanneen wanta nan isinitti himu kana maal gootanii seeraan qabattanii akkasuma ammoo viidiyoowwan garaagaraa sarchi gootanii argachuu dandeettan jechaadha. Kanaafuu gara barnoota keenyatti yoo deebinu litmas peeparii yoo ilaalu ammoo litmas peeparii inni biraa indikeetariin inni biraa litmas peepariidha. Litmas peeparii kana soolishinii keessa finnee yookaan kennu ta'ee gara reediitti yoo jijjiirame maal ta'a? Asiidik oksaayidii ta'a. Biluu yoo ta'e ammoo gara maaliitti jijjiirama? Biluu yoo ta'e beezik oksaayididha jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan asitti ammas B inni jedhu kun beezik jettanii qabachuu dandeettan jechaadha. Reediin yeroo baay'ee asiidiidhaa fi asiidii oksaayididhaa fi asitti garuu eksepshiniin tokko ni jirti. Isaan haala saniin qabattan jechaadha. Fenolfitaaliin inni jennu ni jira. Indikeetariin isa biraati jechaadha. Kun kalarlasii ta'a. Soolishinii asiidik soolishinii keessa yoo kan galchinu taate inni kun kalarii dhabaa jechaadha. Kalarlasii ta'a. Kanaafuu yeroo san isa sanii maal jennaan? Asiidik oksaayidii jennaan jechaadha. Fenolfitaaliin kana yoo kan galchinu taate. Inni biraa immoo piinkitti yoo jijjiirame yookiin immoo reedii yoo ta'e asitti eksepshinii inni kun reediin tun yeroo baay'ee asiidik oksaayididhaa fi garuu asitti ammoo fenolfitaaliin kanaaf inni tun eksepshiniidha qabatu qabdan jechaadha. Reediin yeroo ta'u ni jira jechaadha beezik oksaayidii. Kanaafuu gara reediitti yookiin ammoo piinkitti yoo kan jijjiiramu taate beezik oksaayidii jennaan jechaadha. Inni biraa immoo mitaayil oorenji isa jennuun mitaayil oorenjii asiidik oksaayididhaaf maal ta'a? Reediidha. Beezikidhaaf ammoo yeeloo ta'a jechaadha. Note that acidic and basic oxides can be identified either by their effect on indicators or chemical interactions they have with one another. Acidic oxide fi basic oxide kana haala kamiin identify godhuu dandeenya? Inni tokkoffaan effectii isaan indikeetarii irratti agarsiisan akkuma amma argine kana jechaadha. Inni biraa immoo chemical interactions they have with one another. Chemical reaction isaaniis ilaallee murteessuu dandeenya jechaadha. Acidic oxides react with bases while basic oxides react with acids. Acidic oxide fi basic oxide react godhuu ni danda'an. Kana jechaan acid plus base isaan lamaan kun wal nyaatuu danda'an jechaadha yoo walitti dabale. Garuu ammoo acidii wajjin wal nyaatuu hin danda'u. Acidic oxides do not react with acid and basic oxides do not react with bases. Beeziinis beezii wajjin wal nyaatuu hin danda'u. Asiidiinis asiidii wajjin wal nyaatuu hin danda'u jechaadha. Kana jechaan acid plus acid. Acid plus acidiin reaction nuuf hin kennu. Akkasuma base plus base'inis reaction